Namo biyya qaba biyyarraa dhadhatu namni biyya malee dhadhatu Imbokkisu numa barooda biyyarraa bahanii biyya ormaataaf maaf nu gootee qooda bahee jedhii mee nu baasii hooda yaa Rabbi maaf nu gootee qooda bahee jedhii mee nu baasii hooda Ormi biyya bahee biyya ormaa jiru Imbokkisu numa barooda Ashama harkabunii akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota tokkummaa show jirra jirtu nagaan keenya kan jaalalaa kan gammachuu bakka jirtanitti sinaa qaqqabu. Egaa guyyaa irraa dhimma lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa akkasumas magaalota adda addaa keessatti miidhamaa jiran irraa kan dubbannu ta'a. Egaa dhimmi lammiilee keenya kun hedduu waan yaaddessaa irra ga'ee jira. Akkuma beekamu lammiileen mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessatti rakkachaa jiran yeroo ammaa hidhamtoota 20 ol akka ta'e odeeffannoon adda addaa nu bira gahaa jira. Kanumaan wal qabachuudhaan hanga wanaatti furmaata akka hin qabnee fi rakkoo fi dararama guddaa keessa akka jiranudha kan dhagaa jirru. Egaa lammiileen mana hidhaa Saudi Arabiyaa magaalaa Jizaan keessa jiranuu sadarkaa lubbuu fi balleessuu fi akkasumas beelarraan kan ka'e lubbuun isaanii kan badaa jiruu fi akkasumas miidhama guddaa isaan irra gahaa jiruun lubbuu fi balleessuu irratti kan argamaa jiranudha. Dhimmi lammiilee keenyaa kun hedduu nu yaachisee jira. Egaa dhimma lammiilee keenya mana hidhaa Saudi Arabiyaa magaalaa Jizaan jiranu ilaalchisuudhaan guyyoota lamman kana keessatti lubbuun namoota lama akka malee haala nama yaaddessuun akka darbee dhageenye turre. Egaa viidiyoo kana isin daawwachisnee kan isinitti deebinu ta'a. Turtii gaarii. Kabajamtoota fi hordoftoota keenya egaa dhimmi lammiilee keenya mana hidhaa Jizaan keessa jiranuu kana fakkaata. Kana malees immoo mana hidhaa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaadii fi akkasumas Jidda keessatti rakkoo guddaa fi dararama addaatiin kan irra gahaa jirudha. Lammiileen mana hidhaa keessa jiran kan nu biraan gahaa jiranu hanga wanaatti gara biyyaatti galuudhaa fi ji'oota ja'a ol mana hidhaa keessatti kan lakkoofsan akka jiranuu fi rakkoo guddaan akka isaan irra gahaa jirudha kan nu biraan odeeffannoo gahaa jiranu. Egaa odeeffannoo gara ambaasii Itoophiyaa fi akkasumas gara mootummaa biyyaatiin odeeffanneerra lammiileen biyyoota adda addaarraa galan bakka tursiisaa waan turanii fi lammiileen kun yeroo galanitti bakka qubsiifamu waan hin qabnee fi mana hidhaa kana keessa akka turan mootummaan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yeroo duraatiif himanii turanii akkasumas ambaasonni keenya Saudi Arabiyaa keessa jiranus konsoloonni mana ambaasii Saudi Arabiyaa lammiileen biyya Beirut, Kuwait akkasumas Baareenii fi Qaaxarii fi akkasumas Dubaay irraa gara biyyaa galan bakka tursiisaa namoota hedduu waan ta'anii fi isaan kun achi keessaa ba'an malee lammiilee kana gara biyyaatti galchuu hin dandeenyu jechuudhaan yeroo adda addaatti kan dubbataa jiranudha. Egaa biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti immoo yeroo ammaa kana qabaa fi namoonni waraqaa eenyummaa hin qabne qabamanii gara mana hidhaatti akka guramaa jiran egaa walumaan kan argaa jirrudha. Wanni kunis haala yaaddessaa ta'ee jira lammiilee kanaa fi namoonni yeroo ammaa mana hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran ji'a ja'a ol kan lakkoofsantu jiru. Akkasumas immoo namoonni haaraan yeroo ammaa kana qabamanii isaanitti akka dabalamaa jiran kanuma argaa jirrudha. Egaa dhimmi lammiilee keenya hedduu waan nu yaachisee jiruu fi egaa mootummaan waan kana irratti dammaqiinsa godhee akkasumas ambaasonni keenya biyya kana keessa jiran akka dhimma lammiilee keenyaa kana irratti hojjetan asumaan dhaamsa isiniif dhaamuu barbaanna. Egaa lammiileen keenya kun guyyaa dheengaddaa odeeffannoon tokko akka ba'aa jirutti gara biyyaatti galchamuudhaa fi qophiiwwan adda addaa akka xumurameedha kan odeessaa turanii. Haa ta'u malee hanga wanaatti lammiileen keenya furmaata akka hin argamnee fi lubbuu ofiillee akka qisaasisaa jiran rakkoon humnaa ol isaaniitti taanaan lubbuu ofii akka balleessaa jiranudha. Egaa yeroo ammaa kanas lammiileen hedduun qabamanii mana hidhaa keessa seenaa jiranus manni hidhaan kun waan guutee jiranuu fi lakkoofsaan halatti namoonni qabamanii geeffaman illee isaan kaanitti akka dabalamaa jiranuu fi bakka ciisichaallee nyaatanillee akkasumas immoo yeroo ho'aa kanaa wajjin miidhaa guddaan akka isaan irra gahaa jiranudha kan himachaa jiranu. Egaa dhimma kanarratti mootummaan faana bu'ee akka nu birmatu sagalee keenya nuuf dabarsaa jechuudhaan yeroo adda addaatti sagalee isaanii nu biraan gahaa jiru. Egaa mootummaan dhimma kanarratti hordoffii godhee akka yeroo hatattamaa keessatti dhimma lammiilee keenya mana hidhaa keessatti lubbuun isaanii
seera malee darbaa jiru kanarratti akka nu qaqqabu jedhaa jiru. Mootummaanis waan kanarratti hordoffii godhee akka qaqqabu abdii qabna. Egaa dhimmi lammiilee keenya hedduu yaachisaadha. Achi keessatti namoonni yeroon kun yeroo dhukkuba koronaa vaayirasii yookaan COVID-19 addunyaa weeraree jiru kanarratti lammiileen keenya rakkoon kun namoonni bakkeedhaa itti dabalamaa jiran illee dirqamaan isaan duraan jiran sanatti waan dabalamaa jiranuu fi as keessatti illee dhukkubaaf akka saaxilamaa jiranudha kan himachaa jiranu. Kana malees immoo beelaa fi dheeburraan kan ka'e sadarkaa lubbuu ofii balleessuun akkasumas dhukkubni gara qaama isaanii fuula isaanii kana balleessuu irratti waan argamaa jiruu fi dararraa guddaa keessa jira jechuudhaan sagalee isaanii nu biraan gahaa jiru. Egaa miidiyaaleen Oromoo akkasumas immoo hayyoliin Oromoo abbaan gadaa Oromoo abbooliin amantaa dhimma lammiilee keenyaa kanarratti dhiibbaa mootummaa irratti uumuudhaan akka dhimma lammiilee keenyaa kanarratti birmatanuuf asumaan dhaamsa keenya isinii dhaamna. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya guyyaa irraa sagantaa qabannee dhufnee kana fakkaata. Egaa odeeffannoo biraa immoo qabannee hanga isinitti deebinutti egaa qophii guyyaa irraatiif qopheeffannee kana fakkaata. Yaada keenya kana sheer gochuudhaan akka wal biraan geessan abdii qabna. Egaa tokkummaa showuu hordofuudhaan yeroo mara akka nu hordoftan jenna. Akkasumas karaa YouTube chaanala keenya tokkummaa showuu jedhuu fi akkasumas peejii keenya tokkummaa showuu jedhu like gochuudhaan YouTube chaanala keenya tokkummaa showuu jedhu subscribe gochuudhaan akka nu hordoftan abdii guddaa qabna. Egaa dhimma lammiilee keenya irratti guyyaa guyyaatti odeeffannoo fudhannee kan isin biraan geenyuu fi akkasumas odeeffannoo biroollee kan yerootti isin biraan geenyu ta'a. Egaa waan nu hordoftaniif galatoomaa. Waan kana akka share nu gochuudhaan sagalee keenya nuuf taatan jedhanii jiru lammiileen keenya. Isinis akka waliif dabarsuudhaan sagalee isaanii taatan akkasumas immoo namoonni karaa social meediaatiin fayyadamtanuu fi miidiyaaleen adda addaa dhimma lammiilee keenyaa kanarratti akka sagalee taatanuuf abdii qabna. Galatoomaa isiniin jenna. Yeroo gaarii isinii haa ta'u.